hayyuu dafa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. كم نجارتو؟ Alhamdulillah. Mee maqaan kee eenyu? Sadhalattee gara islaamummaa kanatti yoom deebitee? Deebuu keef immoo sababa guddaa kan sii ta'e maal hime? Jalqabarraa kaastee gatiin turreef gaaffii sitti baay'ise. أيه مكان كي تجس تدفعون زدما كانت دمو شوالا شوا كيسا مقالة لقد أفو دربني باديا كيسا تكالين ألدي أما مكان زرع دواي كيسا تجورا كرا منتا كانت تي أكن فكان نتاسي سيبا زوي توري جرا منتا كان ريركان في الحمد لله أما تا سدي تربا كيسا زرع جسورا jalqaba amantaa kana akka nama kamii irra caalaan amantaa kiristaanaa keenya keessaa baay'inaan ni jibbu jechuudha. Akka naannoo keenyatti ani immoo alhamdulillah duruma kaasee akka waan amantaa san baay'een jaalladha jechuudha. Waanuma jaalladhuuf naa kennilleeni haalli kan koo akkasuma jechuudha. Beeta kiristaanaa keenyallee badaa kana hin naqu yoo naqes immoo yeroo taabonni waan akkasii kana hin naqu ture kee yookaan taphaaf shubbisuudhaaf hin naqa jechuudha. Irra caalatti immoo karanatti kan dhufu kan na taasise maatiin kiyyaa waaqa tokkicha jedhanii amanu malee waaqa sadii kanatti hin jedhanu jechuudha. Akka mana keenyatti akka ofii kootitti dubbadha jechuudha. Kanaaf wanta adda addaa kana fakkeenyaaf guyyaa maaramii kana kabajuu guyyaa Gabireelii jedhu maabara waan jedhamu kana xuwaa waan jedhu kana qabanu jechuudha. Achiin guyyaa gaafa tokko waan xuwaa kana nama durba taate yookaan immoo nama siingilii taate sidaatii qabdu qofa waa kana dhiqxi jechuudha. Maaliif isa kanallee jarri basmaam jedhanii hin kabajuu hin dhungatu hin sujuuduu isaafillee jechuudha. Achiin guyyaa gaafa tokko taraan mana keenya geejjinna waa kana dhiqii jedhanii natti kennanii waa kana hoggaanni wanti kun harka cabde waan cabdu wayii jechuudha wantatti. Achiin isaaniyyuu waa kana hin sujuudanii uffata waa meeqa irratti fannifamee jira waa meeqa waan geexiin kun irra waan babbareedu kun irra jira wantatti osuma inni tasa ta'e beekaa ta'e yookaan immoo dingata ta'e hin beeku wantatti harkaa cabde. Achi waan jenne rifadheetuma bakka yeroo sanaaf jechuudha yoo wanti kun cabde bakka waan balaa wayina buutu wayina fakkaate jechuudha. Waa tokko wanti taate hin jirtu guyyaa sana filma cabdee haftee egaa sanaa wanta sana qodaashee waan irra jijjiiru sun qofa irraa yaasanii sanaa booda immoo itti qayyaran jechuudha kan biraa bitanii bakka buusanii akkasuma wantatti sanaaf sagaduu jalqaban jechuudha guyyaa sana guyyaa qabdu wantattiin. Yeroo kun bakka gaafii dhuma natti taate jechuudha sammuu dhuma kiyya keessa deemte jechuudha wanti kun isaanuu isaan sagadanii akkamitti immoo wanti kun cabee immoo akkasuma immoo bakka kan biraatti buufame. Maal kan jedhu wayii gaafinatti ta'e achumaaniin baay'een turanii gara Saawudii Arabiyaa deemee ture. Achitti Saawudii hoggaan deemu mana wayii kan hin galee saraatanyaa jirtu jechuudha. Maal ishee wanti cabde suni waan mi'a wayiidha moo? Odaa waan farshoon keessan naqamtee farshoo sana keessaa dhugan akka naannoo keessatti. Ishee gabbaru isheedhaa kan gabbaramu. Eeyyuu fakkeenyaaf waan kan maaramii jedhamti xuwwaa maaramii jedhamtee waamamte akka naannoo keenyatti jechuudha. Yommuu kan Gabireelii taates akkasuma kan Sillaasotaas akkasuma gosa gosa. Yeroo sana kiristaana ture kiristaanuma ta'ee garuu ortodoksii taatee xuwwaa maaramii kan jedhamtu wayii qodaan gabbaramtu wayii jirti jechuudha. Eeyyuu ishee sana keessa waan dhugamtu jirti isa sana walirraa fuudhee dhuganii akkasumas. Achiin sun sammuu keessa jirti gaafiin sun maaliif wanti kun akkas ta'e kan jedhu wayii jechuudha. Waa cabde waan nan tuqne nagaa kooti. Waan bututu waan yoo lafa buute irraa nafne subhaanallah ishii. Waan nafne waan cabu bari wantatti san keessa waan farshootitti naqama isa sana baatanii jirri kabajaan baatanii bakka kabajaa kaanii manarra deemsisan jechuudha guyyaa sanatti. Waa sana immoo irraa waan ittiin qammasanii itti dhuganii jechuudha. Achiin isa kan bakka gaafa kumanatti ta'e ittiin dhiisee bakka amantaan kun maaluma kan jedhu gaafii natti uume jechumaan ani gara biyya Arabaa deeme achi gaafa deemu immoo mucaa wayii jirti ijoollee Wallaggaati musliimaa mana isheen musliima jirtu kana wajjin galee mana tokko keessa bula yeroo isheen sagaddu kana na hawwata bakka yeroo isheen salaattu kana natti tola
Anillee bakka amantaadhuma hin qabu bakka yaani waa solotii hin godhu waa matsaaf quddusii hin qabu waa tokko hin qabu kanumaan hin jiraadha jechuudha. Achiin na laaltee ati solotiin gootuu naan jette gisee hunda jechuudha waan itti himne waa'ee amantaa musliimarraa natti himtu maaliif waan na sodaatti bakka yookaan namni tokko tokko kana dura ijoolleen na bira hojjettu kiristaanni na tsayyafanii bakka na arrabsan wajjin nyaatan naan jettee natti himte. Achiin waan jilleen isuma seen salaattu kan bas ta'ee telefoona koo gurguruu malee waan ittiin dubbadhu sin ittiin dubbattu jechuudha waa'ee amantaatiin. Achiin guyyaa gaafa tokko abbaan manaa ishee lakkaa ishee yaani ijoollee yeroo sanatti guruphiin akkana himuudhaa fi zoomii waan argeen jirudha. Isaan karaasisanii waasaappiidhaan karaasisan sagalee qaraanii sagalee itti deebisa ustaaji jechuudha abbaan manaa ishee. Yeroo kana haasaa keessatti waa'ee kan kokkanan wajjin hojjettu hitti himtee achiin isheen biyya galuudha jechuudha kontiraata fixxee biyya galuudha waggaa jettu kitaaba wayii sheekichaa fi qeesicha kan jedhu wayii kitaabichi sun yaadadha maqaasaa sheekichaa fi qeesicha gubbaarra jechuudha. Achiin kitaaba kana abbaan manaatti kenneen abbaan manarra fuutee naa kennitee deemte mucaan kubbaa tokko naan hin jenne. Achiin kitaaba kana inuman dubbisaa bakka tokko gaan dubbise sheekichatu mo'ata bakka tokko gaan dubbise immoo qeesicha mo'ata bakka kitaabni kun itti mi'aayee garaadhuma na nyaate bakka fixuudha kitaaba kana goggee xumurri isaa maaluma ta'a eenyu mo'ate amantaa kamtu mo'ata wayii kan jedhu jechuudha. Ammas inuman dubbisa galgala ganuma dubbisuu garbaatii shanii ja'a waan akkasitti fakkaata kan hin dubbise kitaaba sana jechuudha. Xumura kitaaba kana sheekichi mo'ate jechuudha kan islaamaa ta'e xumurarra jechuudha. Achi yeroo kana madaameen kollee musliimaan nama tokkotti hin himne yaani shaadaan qabadha jechuudha beete. Achi namaan beekullee hin jiru saawudii keessa namaan beeka akkana ijoolleedhaan haasa'ullee fi billee hin qabu ture billee yaani bilbila xiqqaa wayiitii garuu fi biratti hin bananneen ture namaan itti wallaale jechuudha. Achi mucaan kun biyya galtee kaatee na dubbiste achuma jirtaattee na gaafatte erga biyya galtee kaatee achumaan jiraan jedheen kitaabota naa kan illee fideera. Shaadaan qabachuu barbaade nama shahaada na qabachiisuu hin arganne niitii kootti immoo himuun hin sodaadheen jedheen. Akkas taatu ana abbaan manaa kee dawwalee jette abbaan manaa ishee achuma jira anumatti dawwalee akka inni si qabsiisu taasisaa naan jetti. Achiin abbaan manaa isheetti dawwaltee abbaan manaa ishee lakkoofsa koo kennitee fi narra dawwalee akkasii naan jedheen jedhan achumaan inni shahaada na qabsiisee achumaan inni shahaada qabadhee gara islaamaa dhufe alhamdulillah amma amata 8 keessa bara 2010 fakkaata akka Itoophiyaatti jechuudha. Kanaaf akkasii wanti irraa garanan na fidee waa sana jechuudha wanti sun akka cabdee waa na gochuu dhiisuu isheetti bakka amantaan kun akkasii. Wallaahi barumsa ajaa'ibaa barumsa dinqii barumsa namni kitaaba kam dubbise hin arganne barumsa ajaa'ibaa dabartee jirta rabbi sirraa haa jaallatu wallaahi. Baay'ee haasaa mi'aadha kanatti haasoftu urjiin illee afitatu jechaa jiru namoonni urjii ati illee ol deebita.